Manifim Abiy Ahmad Ali Embassy Ethiopia Fim Embassy Saudi Ambassador Lench Obati Fim Ambassador Abdul Bakim Ahmad Ajalan Rakor Mile Ethiopia Falakayo Hendan Denna Rakon Siasa fi dinagdem akkasumas cabinsi mirgana moomam mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu baqachuun gara biyyoota galoo galaana edan kan imala lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman jireenyi baqaa dugda itti galoon dararaa biraatiif saaxilamaniiti jiru. Biyyi qubsuma lammiilee Itoophiyaa cunqursaa siyaasaa dadhabanii biyyaa baqachuun itti dhiyeessan Saa'udiin waggoota lamaa as dugda lammiilee Itoophiyaa itti dhiyeessanitti galoon dararaa dhala namaatiif hemmallee dhandhamsiisaa jirti. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii har'a qophii mil'uuti biraatiin waa'ee Itoophiyaanotaa harka guddaan Oromoota ta'anii manneen hidhaa mootummaa Muhammad bin Salmaan Al Saudi keessatti azaaba addunyaa argaa jiranii ilaalla. Saa'udiin godaantota waggoota 50 oliif da'oo taateefitti maaliif dugda galtee dararaan mana hidhaa kana keessatti lammiilee kana irra gahaa jiru maal irraa maddee mootummaan Abiy Ahmad lammiilee isaa maaliif fudhachuu didee Itoophiyaan kan lammiilee kana fudhachuu dhabdeef rakkoo siyaasaati moo hanqina dinagdeetiin kabajni mootummoonni Itoophiyaanotaaf qaban kan akkamiiti kabajaa dhamuun lammiilee Itoophiyaa biyya ormaa jiranii maal irraa maddee mootummaa Itoophiyaatiif siyaasummaa moo namummatu dursaam dulli peestala gurraacham eenyuufaa hirmaachisee kan jedhu ilaalla. Ansaraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaal nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Rakkoon siyaasaan dinagdeem hawaasummaan hojii dhabdummaan hiyyummaa fi rakkoon cabiinsa namoomaa lammiilee biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaan biyyaa baqachiise. Cunqursaan mootummaa fiwudaalizimiin adda waraanaatti bobbaasuun sirna waraanaa gabrummaan wayyaanee hammeenyi biltsiginnaa lammiilee Itoophiyaan biyya abbaa isaanii irraa baqachiiseetii jira. Mootii Gonfoo Haile Sillaasee hammam hoogganaa waraanaa Koloneel Mangistuu Haile Maariyaamitti Mallas Zeenaawiitii hammam Haile Maariyaam Dassaalenyitti mootii Edaamoo Abiy Ahmad hammam sirna isaa biltsiginnaatti jireenya lammiilee Itoophiyaa qormaataniitii jiru. Keessattuu maatiin qabsaa'otaa deeggaraaf miseensi dhaabbilee falmattoota dimokiraasii maqaa shakkamaa hamma yakkamaatti dabballee hamma miseensaatti deeggaraa hamma waraanaatti jedhuun dararamni isaan irra gaheen salphaa miti. Qabeenyi isaanii maqaa ABO deeggartaa fi dabballee ABOtiin saamamuun qaamni isaa ammoo hidhamuun reebamuun ajjeefamuun niitiin qabsaa'otaa gudeeddamuun sarbamiinsa mirga namoomaa bal'aan raawwatamuun jireenya dhalattoota saba Oromoo hadheesse. Jireenyi hadhaa'ee qabsoof saba yoo hidhachiisuun meeshaa waraanaa barbaaduuf biyyoota ollaa keessa socho'uun dirqama qabsaa'otaa ta'e. Daandiin bara 1950 keessa meeshaa waraanaa barbaaduuf gara biyyoota alaatti qabsaa'otaan banamee cunqurfamtoota kumaatamaan biyyaa baqachiisuun hordofsiise. Sabni Oromoo biyya isaa keessatti gabrummaan cunqursaan dhiittaam loogii siyaasaa fi dinagdeem dhiibbaa afaaniin aadaam eenyummaam amantii fi sirna isaa irra gahuun jireenya baqaatiif karaa cirateem Jibuutii hamma Somaaliyaam Yamanii hamma Suud Arabiyaam gamtaa Emireetota Arabaa hamma Qaatar Kuweetii hamma Joordaan Omaanii hamma Bahareen Keeniyaa hamma Eertiraam Uganda hamma South Africa, Suudanii hamma Liibiyaa, Misraa hamma Xaaliyaanii, Faransaayii hamma Jarman, Ingilizii hamma Neezerlaandii, Ispeenii hamma Hoolaandii, Norweey hamma Swiidin, Awustiraaliyaa hamma Kaanaadaa, US hamma biyyoota Ameerikaa kibbaa lafa cunqurfamtoonni Itoophiyaa itti baqatanidha. Warroonni gara biyyoota lixaa baqatan koola galtummaa gaafatuun mirga lammii biyya sanii ta'uun yemmuu argatan warroota gara biyyoota Eeshiyaa imalaniif hereentuun hin argamne. Keessattuu Itoophiyaanonni addatti ammoo Oromoonni biyyoota galoo galaana edan keessa buufatan mootummoota biyya saniitiin qabamam gara biyyaa deebifamam kanneen turanidha.
Sabni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoon saboota Itoophiyaa keessaa saba hammeenyi impaayerota Itoophiyaa itti hammaatee fi qabsaa'ota kumaa kitilaan wareegeedha. Saboota biyyattii keessaas saba bal'inaan baqateedha. Imala jireenya baqaa keessatti lafeen ijoollee Oromoo gammoojjii Sumaaleem, Saharaa Yamaniim, Saharaa Suudiim, gammoojjii Suudaanii fi Misraam, Saharaa Liibiyaa keessaa mul'atti. Saharaan biyyoota kanaan lubbuu gabrummaa dadhabdee baqatte kumaatamaan nyaateetii jira. Dubartii Oromoo kumaatamatu safuun irraa mulqameem dallaalotaan gudeedameem dhiira danutuu gabrummaa jibbeem koonyee gabrummaa dallaalotaa keessatti kufeem dargaggoota baay'eetu manneen dallaala Liibiyaa, Soomaaliyaa fi Yemanii keessatti osoo tumamu ajjeefame. Kanneen rakkoo jireenya baqaa hunda baqatanii galaana irra gahanii doonii yaabbachuun Soomaaliyaa fi Jibuutii irraan gara Yemaniitti, Liibiyaa fi biyya Misraa irraa gara Xaaliyaanitti ce'uuf imala jalqaban baay'een dooniin dhidhimteen sora qurxummii ta'an galaanni Meeditiraaniyaanii fi Hindii haala kaa'u. Kanneen osoo imala irra jiran doonii keessatti hadoodanii bishaanitti of darban garaan bineensa galaana Afrikaa fi Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa addaan qoodem haa dubbatu. Mootummaa wayyaanee keessa dargaggoonni Oromoo biyyaa baqatan Saharaa Suudaanii fi Liibiyaa, Suudaanii fi Misraa qaxxaamuruun yoo galaana irra gahan dallaalaan gidirfamuu fi ajjeefamuun irratti raawwatamaati ture. Liibiyaa biyya Muhammad Gaadaafii keessa kan buufatan saamtonni baqattootaa fi dallaalonni seeraan alaa Liibiyaa keessatti ilmaan namaa akka loonitti walitti gurguruun osoo birrii buusisuuf tuman kan ajjeesan hedduudha. Gammoojjii Somaaliyaa fi Jibuutii keessan kan galaana diimaa qaxxaamuree Yemanitti gad bu'e baay'een harka dallaaltotaa bu'uun gidiraa hedduu booda lubbuun darbeetii jira. Manneen hidhaa Yemen lubbuu lammiilee Itoophiyaa hedduun nyaateetii jira. Ji'ootaan dura yookaan ammoo bara 2021 keessa Yemen keessatti lammiileen Itoophiyaa 400 ol ta'an ibiddaan jiratti gubamanii jiru. Kun firii jireenya baqaati. Dararaa fi hammeenya kana booda imalli Yemen irraa gara Saudi Arabiyaatti taasifamuun imala biraati. Imaltoonni Saudii seenuuf imala Saharaa Haradii fi gaara yookaan qilee fiifaa qaxxaamureem magaalota Saudii Yemenitti dhiyoo jiran kanneen akka Jiizaan, Haayir, Dafaam, Kalaam, Jabalul Aswad, Jabalul Ashar, Ruba'aam, Farshaa fi kanneen biroo seenuuf imaluum. Lubbuun lammiileem rakkoo siyaasaa diinagdee fi cabiinsa mirga namoomaa baqatanii biyyaa bahanii Saharaa Haradii fi hallayyaa yookaan qilee fiifaa kan Saudii fi Yemen jidduutti argamu keessatti gaaga'amte baay'eedha. Lammiileen osoo biyya qabanii fi biyya isaanis qabeenya qabdoom abbootii irreetiif jecham qabeenyaa fi biyya isaanii irraa baqataniif Saudiin quubsuma ta'uun kaaniif hojii, kaaniif barnootam, kaaniif daldala kenniteem ganna 50 Oromoota dabalateem Itoophiyaan darbees Afrikaanota danda'uun jiraatteem. Godaantonni imala hadhaa keessa qaxxaamuranii erga Saudis ta'eem biyyoota biroo seenan Itoophiyaa biyya mirga keenya sarbiteem biyyaa nu baafte jedhanii dugda ittiin galleem. Jireenya baqaa hadhaa keessatti poolisootaa fi humna tikaa biyya keessa jiranii jalaa mammaleqaam hojii ulfaataa hojjetaniin diinagdee argatan gara biyyam garaa itti jabaatteem isaan baqachiiftee erguun jireenya maatii fooyyessuu hammam diinagdee Itoophiyaa utubuutti kaaznaa qabsoo sabaa ta'uu hammam lammiilee biyya keessatti rakkatan utubuutti shorri Oromoonni biyyoota galoo galaana edan taphatan salphaa miti. Qabsoo Oromoon harqoota gabrummaa ofirraa buusuuf taasisu keessatti diinagdeen ijoollee Oromoo Saudi Arabiyaa dhangala'eetii jira. Lammiilee naannoo Sumaalee irraa shirri diinaa buqqise qobsiisuuf dhalattoonni Oromoo Saudii jiran qabeenya isaanii hin qusanne. Waggoota afuriif ummata Oromoo gammoojjii Baalee keessatti qubsuma dhabee rakkate jiraachisuuf aarsaan isaan kafalan xinnaa miti. Miidiyaa ummata bal'aam ummataaf dhaabbatee ummataaf hojjetu OMN ijaaruu fi diinagdeen tin'isuu keessatti gaheen sabboontota Oromoo Saudiin olaanaadha. Riiformii siyaas diinagdee Itoophiyaa keessatti geggeessummaa ummata Oromootiin bara 2018 dhufe keessatti qeerroo rasaasa loltoota adda dimokiraataa warraaqsa ummatoota Itoophiyaatiin miidhama.